armeekee baay'ee dhukkubaa jira waan ittiin qoricha binnuuf dhabne naan jedhanii kan aafuu haadha koo dhala koo yeroon itti dagadhe ture seenaa gara nama nyaatu Faaxumaa Abdallaa kutaa lammeeffam. Egaa erga mana maadaamii koo ishee aaraa galeetii alhamdulillah waan hunduu naaf mijachuu jalqabe garuu maal godha garbittiin gargaarsa argatte majii dhoksitii jedhu mitiire anis gara tekinooloojii kanaattan dhufe jechuun gara miidiyaa hawaasaa jechuu koodha. Marree anis toora Feesbuukii ergan banadhee booda hojii maadaamii koo akkuman xumureen hojii koo lammataa kan ta'e yookaan bakki bashannanaa koo bakki oolmaa koo Feesbuukii qofaarra ta'e. Egaa yeroo kana tureem kanin lammatan dhaladhee jedhee gammachuun qilleensa jireenyaa fudhachuu jalqabe garuu gaabbii umurii koo guutuu natti ta'e hafe. Innis akkas tureem guyyaa tokko akkuma amala koo hojii maadaamii xumureen bilbila koo fudhee kutaa ciisichaa koo seenee siree koorra ciisee Feesbuukii koo oliif gadi qabee ilaaluu jalqabe amaasaas gaariisaas. Egaa natin beeku malee anoo guyyaa kana tureem kanan du'ee qarbii ciise. Marree anoo utuun Feesbuukii koo ilaalaa jiru miseejii yookaan ergaan karaa Feesbuukii akkas jedhu naa dhufe ay akkam jirta fayyaa keedhaa jedham. Anis jarjareen akkas jedhem nagaa galata rabbii jedheen deebiseefi deebies hanga inni ergaa lammaffaa naaf erguuttan eenyummaasaa adda baafachuu eegalem gaafan suuraa isaa ilaalu dargaggeessa baay'ee miidhaguu dhaabbiin isaa qalbii namaa booji'uudha. Egaa xabni keenya tokko lama jedhee hanga guyyootarra darbee ji'oota hedduu lakkaa'uu jalqabe. Anis qilleensa jaalalaan iddameen waldhaansa dhabeen ganamaaf galgala hojii sadaffaa godheen suuraa isaa ilaala. Eenyus isa dursee sammuu kootti in yaadatamu yoo satee qofa malee abjuun koo yeroo hundaa waa'ee isaa qofaa ta'e yoom akkan ijaan arguuf akkamiin akkan argus karooraaf mul'ata koo ta'e itti fufe. Wanti hanga ammaatti na ajaa'ibu garuu ani yeroo sana addunyaa kanarraa yookaan duniyaa kanarraa qabeenyaa koo miti lubbuu kooyyuu nan kennaaf hin ture. Marree anis yeroo maadaamiin koo mindaa koo naaf kaffaltu utuun omaa harka koorratti nan bifatiin hunda saayyuu dabarseen ergaafi maal godharee garuu ammas jireenyi koo inni akka abidda qiyaamaa keessaa fokkaatu sun yeroo isaa eeggate akka riisaa foon lafaa buttuutti barii lafaa naaf dhufe. Egaa guyyaa kana utuun sagal du'ee sagal gubadhee duniyaatti nagaadhaan madheeyyuu naaf oomaa miti. Egaa maaliif naan jechuun keessan in oolum yookaan bagamaa hin du'in naan jechuu dandeessum wallaahi yoo jettanis dhugaadha. Anis gantuudhaan gantuu ofiifuu hin taane maaliif ree anis abbaa manaa koo abbaa mucaa koo inni in jijjiiramna in guddanna iyyummaa kana keessaa jabaattee hojjette haadha kees gargaaruu qabda naan jedhee asitti na erge sun guyyaa tokko miti sekondii tokkoofuu natti mul'ate yookaan natti yaadatamee hin beekum. Kanaafuu armee koo deessee koo haati koo isheen gidiraa meeqa keessa darbite rakkina meeqa obsite abbaa malee obbolaan koo giddusii fi takka quraan gurguraa takka kasala dugda isheetti baatte mudhii ishee hidhattee ofii agabuu ooltee isaan nyaachistuyyuu nan dagadhe galtuun ta'e fakkeessituun ta'e ofittoon ta'e dhala koos nan gane gartokkee dhiiga koo gartokkee qaama koo ciniinsifadhee teen dhala koos gane eeyyen ani gantuudha fakkeessitu eeyyen ani shakkamtuu osoo hin taane yakkamtuudha yakkamtuu daangaa dabarte ani nama haadha koo fi mucaa kooyyuu dagateedha eeyyen ani nama duniyaarra jiraachuu qabu miti marree maafan du'uu qabu anoo cubbamtuudha. Egaa rabbis waan kanaaf fokkaataan kan inni na adabaa jiru yookaan na barsiisaa jiru. Marree haasaan akka baacootti karaa toora Feesbuukii jalqabne waggaa 3 guute soba dhugaan haguugame taate humna koo dafqa koo waggaa 3 sekondii 3 keessatti miila bakkar waaree taate anis guyyaa kana dhaabbitti machaa'e sababni isaa immoo mucaan ani duukaa taphachaa ture dadhabbii koo waggaa 3 abjuu taasise. Karaattiin isa faana taphadhu hunda isaa bilookii yookaan na jalaa balleesseera. Deebisees isa argachuu hin danda'u. Duras eenyu akka ta'e hin beekum. Maqaa isaa fi suuraa isaa qofaan beekam. Eenyummaan isaa hanga ammaa naaf haaraadha. Nama suuraarraan jaalladhe malee qaamaan miti sagalee isaa iyyuu ji'atti takkaa qofan dhaga'am. Sanuu gaafa mindaan koo naaf laatamtu guyyaa mindaan koo ba'u ani in yaadadhun ture. Inni garuu akka adurreen antuuta eeggattutti eeggatee na taphachiisa. Guyyaa gaafasiis jechoonni jaalalaa akkasii uumamee jira si'echisiisa. Addunyaa jaalalaa si dhadhamsiisa.
maaltaa'utuun kochoo baasee barrisee bukkee deemee si echisiisam awwiinsi gubee si waadam shittoo jaalalaas si turgeessam maal godharee namaa fi jinnii isaayyuu addan baasne malee. Egaa guyyaa kana yoomuun dagadhu yaaddeettaa guyyaama kana maatii keessaa bilbila sitti bilbilanii armee kee baay'ee dhukkubaa jiram amma mana yaalaa jirraa waan ittiin qoricha binnuuf immoo hin dhabne yoo siin jedhanii maal jettam.